akkam jirtu maatiin channel keenya marti keessan guyyaarraa viidiyoo haaraa walitti deebineerra viidiyoo keenya guyyaarraadhaan chemistry curriculum haaraa jechuudha. Chapter 3 eegalle kan turre har'a kan itti fufnu ta'a jechuudha. So channel kanaaf haaraa kan taatan jalqabarratti subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun Oromoo mara bira akka goof immoo like gochuun hin dagatinaa isiniin jenna. So video kana utuun jalqabin dura jalqabumarraa kaastanii like gochuun akkasumallee share gochuun Oromoo mara bira akka goof nu jajjabeessaa isiniin jenna. So barnoota keenya guyyaa irratti video kanaan dura hojjenne paartii duraa kan inni ilaalle asirraati linkii kana jalaatti argachuu descriptionii kana jalaatti argachuu dandeessu jechuudha. So paartii hunduma isaa erga ilaaltaniiti kan inni ilaalle asirraa isa kanaan dura ilaaltanii asirraa kaatanii itti fufuu dandeessu jechuudha. So barnoota keenya guyyaa irratti G.G. Thomson maal akka inni godhe experimentii dalagirraa kaasnee yookaan immoo G.G. Thomson atomic model irraa kaanee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the discovery of electron, G.G. Thomson developed what became known as Palmi-Padling model in 1904. So G.G. Thomson nama yeroo jalqabaadhaa fi elektiroonii argateedha. Akkasumallee maal develop godhe Palmi-Padling model kan jedhamu bara 1904tti develop godhe jechuudha. So Palm-Pudding is English dessert similar to blueberry muffin. So and in Thomson Palm-Pudding model of atom, the electrons were embedded in a uniform sphere of positive charge like blueberries stuck into muffin. So akkuma jalqaba dubbadde G.G. Thomson nama elektiroonii jalqaba develop godheedha. Akkasumallee erga develop godheeti modela maqaan isaa Palmi-Pudding kan jedhamu maal godhe jechuudha, develop godhe. Palmi-Pudding kun maal fakkaata yookaan immoo Palmi-Pudding jechuun deserts or English deserts of electrons jedhameetu beekama jechuudha. Akkasumallee maalidha shape inni qabu uniform sphere dha yookaan immoo uniform sphere of positive charge kan qabudha jechuudha. So the positive matter was thought to be jelly-like or similar to thick soap. So it is similar to what? Thick soap. So the electrons were somewhat is what? Mobile. The electron only tokko akkamana jechuudha. Mobile jechuudha. That means mobile jechuun bakka bakkatti movement kan gaggeessuu danda'an mobile station yookaan wanta jedhamu yoo gara sadarkaa university gaafa galtan birtu mobileidhaa fi stationary wanta jedhamu jira jechuudha. So mobile jechuun movement bakka bakkatti kan godhudha jechuudha. So as they got closer to outer portion of the atom, the positive charge in the region was greater than neighboring negative charges. So positive charge in maalin regionin gara positive charge kan isa kamirra hin caala jechuudha, kan negative irra hin caala jechuudha. So and the electron would be pulled back more toward the center regions of the atom. So best examples of local available material for Thomson's model is watermelon. So fakkeenyi nuun akka yookaan immoo examplein gaariin G.G. Thomson modela isaa irratti hojjete irratti fudhannee ilaaluu dandeenya watermelon yookaan abaabii kan jedhamudha jechuudha. So abaabii baay'een keenya akkuma beeknu kan nyaatamudha. Abaabiin firee yookaan immoo ija kan qabu, ija isaa keessaa baafnee bifa diimaa kan qabu keessi isaa jechuudha. So baay'ee kan mi'aawu hin beektudha yaada. So the seeds of watermelon would what? Mimic electrons. So G.G. Thomson akkamitti hojjete experimentii kana seed of watermelon yookaan ija isaa maal akka maalitti fakkeesse mimic the electron yookaan akka electronitti jechuudha kan inni fakkeesse hojjete jechuudha. So
and the whether soft reddish part is positively charged matter. So whether soft reddish yookaan immoo kan nu nyaannu firee isaa kan nu nyaannu maalidha positively charged matter irrattidha. So akkuma fakkii sadii tokko tuqaa afur irraa argamu akkuma kana jechuudha. So kun abaabiis kan jedhamudha. So inni gidduu isaa bifa diimaa qabu kuni maal jedheetu waama jechuudha. Positive charged matter jedheetu waame jechuudha. So fireen saayizii isaa keessatti inni gugurraachi kuni firee isaadha yookaan CD kan watermelon jechuudha. So maal jedhamee waama yookaan immoo maal jedhee waama jechuudha. Gigi Thomson minimic electron jedheetu waama experiment isaa gaafa hojjetaa ture akka kanaan fakkeessi hojjete jechuudha. So walumaa galatti fakkeenyi kun watermeloniin fakkeenya maaliti jechuudha. Kan palm padding modelii yookaan immoo fakkeenya kan experimentii Gigi Thomson waa'ee palm padding modelii irratti hojjetedha jechuudha. So Gigi Thomson akkuma beekamu nama yeroo jalqabaaf maal develop yookaan immoo discover godhedha, electronii discover godhedha. So as keessatti akkuma fakkii kanarraa mul'atu inni diimaa kun maalidha? Positive jechuudha. Positive jechuun maali? Charged positive isaa yookaan immoo positive ta'uusaa kun ifatti kan mul'isudha. So negative kan ta'e CD'n kun negative jechuun isaa maalidha? Electronidha jechuudha. Salphaamatti haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Validities of Thomson atomic model. Validity yookaan immoo atomic Thomson yeroo modela sana discover godhe keessatti validitiin inni mirkaneesse maalidha kan jirudha jechuudha. So Thomson atomic model could successfully explain the electrical neutralities of an atom. So atomic modelii keessatti Thomson waa'ee electrical neutralities of atomii sirriitti maal godheera jechuudha, explain godheera jechuudha. So it however failed to explain how the positively charged particles are shielded from the negatively charged. Garuu explanation isaa sana keessatti kan inni ibsa utuun godhin darbe maalidha? Why how to the positively charged particles are shielded from the negatively charged during the electrons without getting neutralized kan jedhu irratti explanation yookaan immoo ibsa gaa illaatiin hafe jechuudha. So today we know that the positively charged protons exist in the nucleus of an atom, which of course is at the center of atomic structure, and electrons are revolving around them. So akka nuun beeknutti positively charged protonii kan ta'anii kan inni exist ta'e argamu nucleusii atomii tokko keessatti yookaan immoo center of atomic structure keessatti maal ta'etu argamenna exist ta'e argama. Akkasumallee elektirooniin revolve yookaan immoo marfameetu argama jenneetu amanna jechuudha yookaan immoo akka kanatti kan nun beeknudha jechuudha. So therefore Thomson prediction is not negligible although it lacks some knowledge. So akkuma kanaa ta'u malee Thomson prediction beekumsa muraasa yookaan immoo laakonni tokko tokko yookaan immoo wanti qorannoodhaan inni hojjete dhibbaa dhibbatti kan mirkanaa'e miti yookaan immoo hanqinni tokko tokko hin jiraata jechuudha. So salphaamatti Thomson atomic modelii jechuun palm modeling modelii jechuudha. Palm modeling model jechuun immoo bara 1904tti Gigi Thomson namichi yeroo jalqabaaf elektiroonii discover godhe maal godhe jechuudha, develop godhe jechuudha. Modelanni discover godhe develop godhe kun maalidha? Palm padding model jedhama jechuudha. So fakkeenyi inni guddaan isaa kan palm padding modelii immoo maalidha? Watermeloniidha jechuudha. So topic inni itaan Milken's oil drop experiment dha. So Milken's oil drop kana namicha biyya Ameerikaa yookaan saayintistii biyya Ameerikaa maqaan isaa Robert Milken jedhamudha. Kan
develop godhe bara 19 jira. So subsequently an American scientist nama biyya lammii Ameerikaa yookaan saayintistii biyya Ameerikaa Robert Milken in 1909 carried out a series of experiments using electrical charged oil droplets. Maaliin jechuudha kan inni experimentii kana carry godhe yookaan immoo experimentii kana kan inni ittiin hojjetee electrical charged oil droplet fayyadamuudhaan jechuudha. So in this experiment, some fine oil droplets were allowed to be sprayed into the chamber by atomizer. So the air in the chamber is subjected to ionization by X-rays. So chamber in suni maalini jechuudha kan inni ionized to X-ray dhaan jechuudha. So the electrons produced by ionization of air attach themselves to the oil drops. When a sufficient amount of electric field is applied, which can just balance gravitational force acting on the oil drop, and the drops remains suspended in the air. So Robert Milken why oil drop experiment can inni observe godhe. So maalidhe he observed that the smallest charge found the cathode rays was approximately 1.59 times 10 raised to minus 90 coulombs kan jedhu observe godhe jechuudha. So experiment isaa kanarratti chargeonni cathode keessatti argamani cathode ray yookaan smallest charges found in cathode rays and smallest charge warreen ta'an cathode ray keessatti argamu. Cathode ray keessatti warreen argamu tilmaamaan immoo 1.59 baayisu 10 power of minus 90 coulombs jedheetu lafa kaa'e jechuudha. And the charge on the each drop was always integral multiple of that value. So charging drop yookaan tokko isaanii keessatti argamu akkamidha jechuudha. Integral multiple of that value yookaan immoo value 1.59 baayisu 10 the power of 90 kana multiple kanaan maal ta'u jechuudha integrally isaati jechuudha. So based on this observation he concludes that 1.59 times 10 raised to minus 90 coulombs is the smallest possibly charge and considered that value as the charge of the electron. So with this information and the Thomson charge to mass ratio, Milken determined the mass of an electron. So kanarratti hundaa'uudhaani chargii kan cathode ray keessatti argamuu fi kan Thomson charges to mass ratio irratti yookaan immoo kan Thomson charge irratti hundaa'uudhaani Robert Milken mass of electron maal gochuu danda'e jechuudha determine yookaan immoo adda baasuu danda'e jechuudha. So mass of electron equal to electron over mass yookaan immoo E over E divided by M dha. So kan E kana asitti meeqa arganna jechuudha. Kan E isheen irra keessa jirtu kuni kan isa kamidha? Smallest charge that is found in the cathode rays kan Robert Milken observe godhe jechuudha. So meeqa dhanni 1.59 times 10 the power of minus 90 coulomb over 1.76 times 10 the power of 8 coulomb per gram jechuudha. Ishee 1.76 kun eessaa dhufte kan Thomson charge to ratio charge to mass ratio jechuudha. Kan Thomson kan G.G. Thomson jechuudha. So yeroo kana meeqa argate mass of electron 9 times 10 the power of minus 28 gram argate jechuudha. Eetu argate kana Robert Milken jechuudha. So fakkii kanarraa akkuma mul'atu the apparatus that Robert Milken charge of electron determine gochuudhaaf meeshaan fayyadame kana jechuudha. So kana asitti mul'atu kun maalidha? Oil spray jedhama. So inni kun immoo maal jedhama jechuudha? Atomizer produce oil droplets, inni kun microscope, electrical charger plate, X-ray produce charges on the oil drops jechuudha. So meeshaa kana fayyadameetu
Robert Milken charge of electron maal gochuu danda'a jechuudha, determine gochuu danda'a jechuudha. So from our understanding of electricity today, it is obvious that the force any electric charge in electric field is equal to the products of charge and electric field. So Milken was able to measure both the amounts of electric force and the magnitude electric field. So Milken maal measure gochuu danda'a kan electric force fi electric field maal gochuu danda'a jechuudha, lamman isaanii measure gochuu danda'a jechuudha. So he determined what the magnitude of charge itself. Akkasumallee charge magnitude sana maal gochuu danda'a jechuudha, determine gochuu danda'a jechuudha. So exercise 3.11 kana akkuma yeroo darbe viidiyoodhaan hojjenne part 1 isaa hojjenneerra isa seentanii ilaaluu dandeessu. Part 2 isaa barnoota isaa erga baranneeti waan hojjennuuf nu eegaa isiniin jenna.